yaadadha hindagaadho garaa kamiin irraa faadho jaalala kee fumuriin koo aarsaa ta'uu himimmaan koo. Duraan dursa waldaan kun jabaatee akkasitti yeroo kana ga'ee si'ataa fi yeroo isaa kan eeggate marii kana qopheessuun galateeffachuun barbaada. Yeroon ammaa kun maaltu jira kan jedhu informationii uummataaf kan kennedha. Maaliifi namni hariiroo tokkoon yookiin karaa tokkoon yaada tokkoon sanuma duukaa bu'a. Waldaan duukaa bu'oota garuu kana jiiggodhee barbaadee bakka jiru rakkoo sanaas furmaata sanaaf immoo maal gochuu qabna jedhee uummataan mariichisuusaa baay'ee guddaadha. Garuu mariin kun hamma dakaatti akkam bu'u. Haala kamiin hariiroo kamiin bu'ee uummata daka jiru sana tajaajila yookiin immoo marii kan hirmaachisaa taasisas jiru irratti hojjechuu qaba kan jedhu. Saganticha irratti hirmaadhe wantan argee fala borii kaa'uudha. Falli borii bu'uura waan hundumaa waan ta'eef falli borii isa kaleessaa dhiisanii isa borii jiraachuudha. Boriif maal ta'uu qabaa kan jedhudha. Yaadotni ka'an jiru. Namni keenya kaleessa dubbachuurra bor dubbachuutu isaa wayya. Kaleessi darbeera deebi'ee dhufuu hin danda'u. Kaleessa barumsaaf itti fayyadamee boriif kallattii kaa'uu qaba. Waan hundumaa caalaa manni kiristaanaa jiraachuu qabdi. Manni kiristaanaa jiraachuudhaaf immoo haalota darbuu qabdi, haalota caaluu qabdi. Haalli amma jiru bor jiraachuu dhiisuu danda'a. Kanaaf mariin akkasii kun as duwwaatu hin ta'in gadi bu'ee bal'atee godinaalee hundumaa keessatti diriiruu qaba, aanaa irratti diriiruu qaba, caasaa qabaachuu qaba jedheen yaada. Waldaani initiatiivii kana fudhatee akkanatti nama mariisisuusaa waan gaariidha. Nama mari'ateetu furmaata barbaada. Sirumaayyuu mariin akkanaa kun baay'atee gaggeeffamuu qaba. Because yoo waldaan asitti waamu beektota garaagaraatti dhufa, humna garaagaraatti dhufa, nama dhimma garaagaraa qabu, nama experience mana kiristaanaa keessatti rakkoolee nu qunnaman muuxannoo nu qunnaman wajjin waan dhufuuf wantoota kana gadi baasee namni akka wal mari'atu akkamuu furmaata itti laatuuf baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Naan yaadadha hindagaadho garaa kamiin irraa faadho jaalala kee fumuriin koo aarsaa ta'uu himimmaan koo. Mariin kun marii guddaa baay'ee barbaachisoo ta'edha. Tajaajiltoota akkasumas amantoota walitti qabuu kan danda'edha. Egaatee tajaajiltoonni Oromoo kan amantoonni Oromoo rakkinni isaanii guddaan lafa rakkoodhuma isaanii itti madanillee hin qaban. Sagantaan akkasii immoo qophaa'ee akkanatti namni hunduu keessa isaa wanta jiru dhugaa jiru baafateetoo waliin mari'atee rakkinaalee jiraniif immoo furmaata itti kennuu danda'u waan guddaadha waan ta'eef ani keessa kiyya baay'ee gammadee. Mariin akkasii faayidaa qaba. Gara caalu immoo kan waldaa tokkotu hin taane namni isa ilaallatu hundumtu kan irratti hirmaatu ta'uu qaba jedheen yaada. Maaliif jennaan arcaatiin akka nu uumamneef yaada tokko akka qabaannuuf akka sabaatti wanti nuti qoramnu ni guddaan manii jettan tokkummaadha. Tokkummaan sun dhufeessittis in mul'ata taanaan nu qora taanaan rakkoodhammas. Kanaaf kan furuu qabnu mootummaa biyya lafaa irratti ni kan haasaa jirru mootummaa Waaqayyooti. Mootummaa Waaqayyoommaa teessoonsaa hunduma ga'a tokkoof kennamee tokkoon dhabu. Sooranni mana kee kan waliin hankaakne jedha faarfannaa koo tokko keessaati. Sooranni mana Waaqayyoo mootummaan Waaqayyoo hunduma ga'a, hundumaa hirmaachisa, tokkoof kennee tokkoon dhowwatu. Kanaaf hunda galeessa ta'ee hirmaachisee bataskaana keenya immoo tarkaanfachiisuu qaba. Bataskaanni keenya waltajjii mootummaa Waaqayyootti lallabamu duwwaa ta'uu akka isheen qabduuf kallattii kaa'uu qaba jedheen yaada. Kana gochuudhaaf immoo giddu galeessa kan ta'uu qabu sagalee Waaqayyooti. Namni sagalee Waaqayyoo qofaan jiraatu, namni sagalee Waaqayyootiin ijaarame, namni sagalee Waaqayyootiin deddeebi'u fuuldura isaa beeka waan ta'eef. Fuuldura isaa beeka. Galteen keenya tokko duwwaadha. Mootummaa Waaqayyoo dhaalu wanna biraan qabu. Kanaaf sarratti xiyyeeffachuu qaba jedheen yaada. Mariin kun baay'ee barbaachisaadha. Namni waa taa'ee mari'atu tokko furmaata kan inni fudhatee ka'u. Keessumattiyyuu hanqina yookaan immoo wal hubannoo dhabu amantootas ta'ee manni amantaas seera ishiin qabduu fi
hordofaan amantaa tokkos immoo akkamitti akka hordofuu qabu isa teessa barumsa wangeelaan alatti ta'anii mari'atanii rakkoolee jiraniif immoo furmaata laachaa akkamitti immoo deemuu qabna akkamitti mana amantaa keenyaatiif akkamitti tajaajiluu qabna isa jedhuudhaaf ta'anii mari'achuun mariin akkanaas immoo bakkee hundumatti iyyuu gabbatanii sagantaa jiran keessaa baay'ee irratti xiyyeeffatame otoo hojjetameeti mana amantaaf illee furmaata guddaa amantootaaf illee rakkoolee garaagaraa isa mana keessatti odeeffamu yookaan immoo isa wal hamannu isa kana dhiifnee wal mari'annee tokko taane yaada walirraa faca'ee jiru tokko bakka tokkotti qabame yookaan immoo walitti qabanii furmaata kennuudhaaf baay'ee barbaachisaadha nama. Biyya keessoo mumbaadooftee seerri kan kee faarsaa taate jaalala kee kiyyeeffame ani ba'oo sinna waame. Tajaajilli Oromiyaa irra jiru dameen isaa bal'aadha. Kanaaf immoo humna kuufamaa barbaada. Humna bittinnaa osoo hin taane humni kuufamaan kun immoo tokkummaa waldaaleetiin mirkanaa'uu kan danda'udha. Kaayyoon gurmii waldaalee mana kiristaanaa guddisuudha, tajaajiltoota oomishuudha, namoota badan sassaabuudha. Warreen immoo gara mana kiristaanaatti dhufan jabeessuudha, warreen jabaatan immoo geechisuudha. Kaayyoon inni guddaan waan ta'eef namni mana tokko ijaaru citaa waliin saamu jedha Oromoon waan ta'eef duraan dursanii kan irratti xiyyeeffachuu qaban mana kiristaanaa ijaaruudha kan ta'e sana irratti bu'uureffachuu danda'u qabu. Kanaaf immoo keessattuu tajaajiltoota hedduu qabna. Baay'ee hanqina tajaajiltoota hin qabnu. Kana yoon jedhu duukaa buutota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa ka'uudhaan kan akkas jedhu. 12 ta'aniitu kan addunyaa kana wangeelan jiisan kan addunyaa kana wangeelan qotaniitoo kiristaanota babal'isan jechuun ni dandeenya. Har'a immoo kan qabnu 60 hedduutti kan lakkaa'amanidha. Wayita tajaajiltoota 60 hedduudhaan lakkaa'aman kana qabnu kanatti akkamitti immoo tajaajilli keenya kun handaara lafaa ga'uu dadhabe yoo jennee too fudhanne namni baay'een isaa Kiristoos wallaalurraa kan ka'uurraa kan maddeedha. Kiristoos hedduun keenya beennaa jennee of gaafanne hin beeknu. Namoonni kun kasoomina hin qabnu tajaajiltoonni hedduun. Bu'aan tajaajilaan argamu inni guddaan iyyuu kasoomina. Tajaajilaan tokko firii buufachuu kan beekamu kasoominaan waan ta'eef kasoomuun hunda keenyarraa eegamuu danda'u qaba. Egaa kasoomuu kana gaafan jedhu Kiristoos beekurraa madda. Namni Kiristoos beeku of beeka. Namni immoo of beeku dadhabbina ofii sirriitti hubata. Namni dadhabbina ofii sirriitti hubatu kan kaan illee hagasuma mara hubata. Ani dadhabaa ta'uu yoo hin beeke tajaajila mana kiristaanaatiif kasoomuutu narra jira waan ta'eef isa sanarratti xiyyeeffatamuu danda'uutu irra jiraata. Lammaffaa immoo tajaajiltoonni mana amantaa of baruurraa ka'uu danda'uu qabu. Kana yoo of baruu yoon jedhu dhimma sabboonummaati miti kanan haasa'aa ta'u jiru jechuudha. Of baruun hanqina ofii beekuudha. Namni hanqina ofii beeke beekumsa of beekuu keessa teechise kan itti fayyadamu mana kiristaanaa ijaaruudhaaf malee eenyummaa isaa dhuunfaa guddifachuudhaaf miti. Namoonni baay'een eenyummaa isaanii biyulli gochuu irratti kan rakkatan. Mana kiristaanaa saba kiristaanaa guddisuu irratti miti kan ifaajaa jiran. Inni kun immoo maalirraa ka'u of beekuu dadhabuurraa kan ka'edha waan ta'eef. Tokkummaan hin barbaachisaa. Rakkoon mana amantaa amma babal'achaa jiru gara fuulduraatti isa kana dura darbeerra baay'ee yaaddeessaadha. Kana keessatti immoo waldooleen afuuraa hedduutu jira kan afaan Oromootiin hojjetanii isaan kun maal gochuu qabu? Gurmaa'uu qabu, gamtaa'uu qabu. Gamtaadhaan yoo hojjenne ta'eedhaaf ol biran dhaabbanne ta'eedhaaf kan rakkoo tokko jiraachuu dadhabinni inni tokko qabaachuu danda'a. Dadhabina sana kan ittiin hambisuu dandeenyu yoo wal cina dhaabbannee walii haasaa deemnee wal sirreessaa deemneedha waan ta'eedhaaf tokkummaan dirqama barbaachisaa. Waldooleen kun tokkummaan isaan barbaachisaa. Rakkinni kan dhufe waldoolee qoqqoodee yookaan immoo gamtaa tajaajiltoota qoqqoodee hin taane tajaajila afaan Oromoo yookaan immoo mana kiristaanaa keenya irratti kan dhufedha jechuudha. Kanaaf wanti kun kan irratti dubbatamu irra jiraatu waldoolee walitti dhufanii tokkummaa isaanii cimsanii waldoolee waldaa duuka bootaa wajjin ta'anii kitaabolee inni qopheesse yookaan meeshaalee mana kiristaanaa inni kan kiristaanonni itti tajaajilan meeshaa qulqulluun qopheesse bitanii wal deeggaranii wal utubanii tokkummaatiin deemuu qabu. Dhiibbaan kun alaanis keessaanis yoo dhufu akka amantaattis akka sabaattis
yoo rakkoon kun dhufe waliin ta'anii mari'atanii wallolee wal gurmeessanii dhufanii akka beekamtii isaaniitti dhufanii gamtaan tajaajiltootaas itti dhufee tajaajiltoonni afaan Oromoo jirra warri mana kiristaanaaf dhaabbanna warri jedhaman walitti dhufanii wallolee kanaaf dhaabbatanii yaada isaanii tokkummaan ibsatanii diina isaaniitti dhufe yookaan qorumsa nutti dhufe kana tokkummaatiin ofirraa dhorkuu hin dandeenya jedha. Seelehoomi kan ergame fayyina koof kan waamame harki kufnaan ol na kaasee imimmaanee gaamirgeesse. Bara keenya kana keessatti bara Fourth Industrial Movement Revolution jedhamee ilaalama. Bara social media yookaan immoo bara information jedhamee ilaalama. Bara kana wal qabatee akka mana kiristaanaatti rakkooleen nutti dhufan baay'eedha. Wanti teknooloojiin kun yookaan immoo guddinni information systemii fide kun baay'eetu jira. Keessawuu gara mana kiristaanaa keenyatti yookaan fennu ta'e wantoota garaagaraa social media irratti feesbuukii, instaagiraamii, tiwiitarii, tiiktookii dabalatee wantoota garaagaraa irratti waa'ee mana kiristaanaa yoo dubbatamu hin agarraa jechuudha. Wantooti dubbataman kun kana keessawuu wantoonni beeta kiristaana yookaan immoo mana kiristaana chaalenjii godhan hin jiru. Wantoonni mana kiristaana kabaja ishee gadi buusan arrabsoon garaagaraa jibbiinsi garaagaraa yeroo garaagaraa ni gaggeeffamaa jechuudha. Beektota dabalatee ni deemaa jechuudha. Rakkooleen kun eessarraa dhufe hoonaan jette tokkoffaa beekaniituma jechuudha. Amantaan kun akka gadi cabduuf yookaan immoo amantoonni mana kiristaana keessa akka baqataniif akka mooraalisaa cabuuf yookaan immoo amantaa biraa akka galaniif yookaan mana amantaa ortodoksii tawaahidoo instituushinii cimtuu jedhanii yaadu namoonni baay'een so instituushinii kana keessa baasanii hoolonni waaqayyoo gara biraatti akka faca'an gochuufidha jechuudha. Lammaffaa immoo antiteesisii siyaasa biyya kana keessatti bi'uuldi ta'edha. Keessawuu bara 1960 booda siyaasni biyya kana baay'een isaa against ortodoksiidha kan ijaarame yookaan immoo faallaa ortodoksiiti. Ortodoksii akka cunqursituutti akka mirga sabootaan kabajnettidha kan laalame. Ortodoksiin akka mootota san uummatatti geessitee mootonni sun uummata akka miidhaniittidha kan ilaalamu. So kanarraa kan ka'e antiteesisii siyaasattitu jira jechuudha. Kan biraa immoo namoonni biroo miseensa isaanii gara biraatti fudhachuudhaaf kan jedhu jira. Afuraffaa irratti immoo ortodoksoota Oromoo ta'an kana keessattuu amantaa kana keessaa ba'anii amantaa biraa akka seenaniif fidha kan hojjetamu. Maaliif mana kiristaanaa kana keessa ortodoksiin Oromoo ba'e yoo ta'e ortodoksiin Oromoo akka Oromoo hin taanetti faa warra laalantu jira jechuudha. Walumaa galatti tokkoffaa jibbiinsa amantaa ortodoksiiti jira. Lammaffaa jibbiinsa Oromoota ortodoksiiti jira. Sadaffaa immoo faayidaa siyaasaa yookaan immoo garee siyaasa isaanii cimsachuudhaaf. Afuraffaa immoo osuma beekanu ortodoksiin amantaa cimtuu akka taate amantaa waaqaa akka taate osuma beekanu hoolota waaqayyoo mana kiristaanaa keessaa fuudhachuudhaaf yookaan immoo baafachuudhaaf jechuudha wantoonni isaan hojjechaa jiran. Naannaan kolmaasaa fi eebbimaan koo galataa fi qaaroon kan koo yoo cufamtee dura kootu mallatteeffamtee. Rakkoo sooshaal miidiyaan kun gaarummaas qaba badiisas qaba. Gaarummaan isaa tuttiin sagalee waaqayyoo lallabne gaarummaadha. Kanaan alatti garuu sagalee waaqayyoo dhiifnee waan biraatti fayyadamna taanaan gatii hin qabu. Inni lammaffaan immoo sagalee waaqayyoo fi wanna biraa hawwii keenya waliin maknee itti fayyadamna taanaanis goolama fida kan nu goolaa jiru isa wanta ta'eef. Kan biraan inni sadaffaaf inni ijoon jechuu barbaadu maa inni sooshaal miidiyaa irratti dhimma amantii haasa'uun akka dhimma siyaasaa haasa'utti salphaa miti. Maaliif jennaan dhimma amantii gaafa haasoftu wanta mootummaa waaqayyootti dhaqee bu'uu dubbachuu dandeessa. Dallansuudhaan jechoota namootaa irratti hundaa'uudhaan deebiin kenna jettee goolama biraa keessa galuu dandeessa. Kun immoo eeggannoo cimaa barbaada. Of eeggannoo cimaa barbaada. Namni keenya keessumaa amanaan keenya waltajjii miidiyaa irratti eeggannoo gochuu qaba. Eeggannoo gochuu qaba. Amantii keenya tuquudhaan warra nu dallansiisuu barbaadan jiru. Isaaniif deebii kennuutti dhannee waan biraa keessa gala. Sagalee waaqayyoo duwwaadhaan rukutuu irratti bishaachuu qabna. Isarratti yoo guddanne, isarratti yoo ol kaane galma keenya ga'uu dandeenya kan jedhuun dhaama barbaada. Kiristaanonni wanti beekuu qabdu amma barri kun bara teekinooloojiitis siin jedhee aktiivizummaan hin jira. Aktiivizummaan kun waan jalaa baatuu miti.
jarri immoo nu komatan yookaan nu arrabsan yookaan immoo mooraal keenya gad buusan jenneetis waan mooraal keenya camuu qabu yookaan immoo waan abdii kutannoo miti jechuudha. Akka keenyatti wantooti natti mul'atan yookaan immoo wantoonni nu gochuu dadhabnu tokkoffaa beektonni kun yookaan immoo namoonni siyaasa kun waggaa bataskaana keenya yookaan mana kiristaanaa keenya irratti akkanaan dubbatanii maal hojjechuu qabna kan jedhu wantoota muraasa siif kaase jechuudha. Jalqaba duraa ajandaa mana kiristaanaatti irratti tokko ta'uu qabna. Manni kiristaanaa salphatti yookaan yoo arrabsamamtu nuti arrabsama. Kirri keenya ol yookaan immoo kiristaanummaa keenya ortodoksummaa keenya ol wanni caalchifannu hin jirru jechuudha. Ortodoksummaan keenya identitii keenya ofirraa kutuu hin dandeenyu jechuudha. Kan bara baraaf nu wajjin jiraatu akka ta'e beekna. Kanaafuu ajandaa mana kiristaanaa bataskaanni yoo arrabsamtu lakki siyaasni fi ortodoksiin gargari. Lakki mootonni fi ortodoksiin gargari. Lakki nuti illee Oromoodha. Mootota isaa ta'anii siyaasa isaa ta'anii wantoonni suni nu irra miidhan cufaayyuu kan ammoo rakkoo keenya numatu sirreeffata jennee too'i dhaabbachuu qabnaa jechuudha. Sagalee mana kiristaanaa ta'uu qabnaa jechuudha. Kan biraa immoo rakkooleen akkasii yookaan immoo ejjennoon akkasii beektota irraayis namoota siyaasa irraayis hayyoota irraayis yoo dhufanii waldaaleen nu qabnu beektonni nu qabnu walitti gurmaanii deebii cimaa tokko kennuu qabna jechuudha. Amma akka faffacaane kanatti osoo hin taane walitti dhufnee gurmoofne miidiyaa irrattis haa ta'u qaama barbaachisu bira dhaabbannee kun sirrii miti kanarraa dhaabbadhu. Manni kiristaanaa kan addunyaa guutuuti. Manni kiristaanaa kan saba hundaati malee nama adda qooddeetti miti kan jedhu kanatu jechuu qabnaa jechuudha. Kan biraa abbootiin keenya sinodoosii dabalatee reaakti gochuu danda'uu qaban. Yoo manni kiristaanaa kabajni ishii gadi bu'u karaa sooshaal miidiyaa haa ta'u karaa televizyiinii haa ta'u meenistirii miidiyaa jechuudha. Reaakti gochuu danda'uu qabu. Baay'ee isaan hoolota kiristaanaati hojiin isaanii ni jalqaba hoolota eeguudha. Hoolota kana eeguudhaaf manni kiristaanaa jiraachuu qaba. In fact kiristaanonni iyyuu mana kiristaanaati. So mana kiristaanaa fi kiristaanota eeguun hojii isaanii duraati. Yoo nuyi mooraalin keenya kan bu'u manni kiristaanaa kabajni ishee irraa gadi bu'u kana reaakti gochuu danda'u qabu. Keessawuu wanni kun Oromiyaa irratti waan ta'eef abbootiin keenya Oromiyaa irra jiran reaakti gochuu danda'u qabu kan jedhudha. Kan biraa namoota ajandaa kana hordofan garee wayii ijaarrachuu qabna deeta yaada. Because gaafileen kontiinesli itti fufa. Kana ol dhufa cimaa deemate aktiivizimmaan jechuudha. So beektota qopheeffachuu namoota rispoond gochuu danda'an qopheeffachuu garee cimaa yookaan immoo taaksi foorsii wayii hojjetu qopheeffachuu ni qabna deeta ilaala. Kan biraa namoota seeran wantoota ilaalanii deebisuu danda'an kan mana kiristaanaa injira jedheeta yaada is not functional actually hojjechaa hin jiru garuu akka Oromoo Ortodoksii akka nuyiitti namoota seera wantoota akkana hordofanii rispoond godhan qabaachuun nu barbaachisa jechuudha. Gama biraatiin gaafileen isaan kaasa yeroo baay'ee qaawwi mana kiristaanaa keessa wantoonni babarreeffamanii jiraatan yookaan immoo ejjennooleen abbootii tokko tokko hin jira baay'ee. Abbootii Phaaphaasis haa ta'u barreeffamoota kana dura turanis haa ta'u wantoota dogongora jiran kanarratti abbootiin keenya istaanii ta'uu qabachuu qabu. Fakkeenyaaf Minilik mana kiristaanaa keessatti faarfamuu qabu. Alaabaan hin qabdu mana kiristaanaa alaabaan ishii faajjiin ishii fannoodha. So alaabaan dhuma barbaachisu kan jedhu kana abbootiin keenya gadi ba'anii istaandii tokko jechuudha. Sinodoosidha kanan jechaa jiru. Istaandii akkasii yoo qabaate malee fuulduratti chaalenjii nutti dhufu baay'ee cimaadha. Keessawuu qorumsi akka aktiivizimmaadhaan yookaan immoo beektotaa fi hayyootaan nu komataman yookaan immoo arrabsaman mooraalii keenya gadi bu'u hoolonni waaqayyo mana kiristaanaa keessaa akka bokkaan godhani barsiisota dogongoraa yookaan immoo namoota siyaasa isaanii maqaa amantaatiin maqaan isaanii daaqoniidha. Maqaan isaanii qeesidha garuu wanti isaan hojjetan siyaasaa jechuudha. Namoota akkanaa kanaan adaba qabadhaadhanii mana kiristaanaa keessaa baasu dogongoroota akkasii jala sirreessaa deemuun nu barbaachisa dheetan yaada. Nani adadhaa hin dagaadhu garaa kamiin irraa faadhu jaalala kee fumuriin koo aarsaa ta'uu himimmaan koo. Egaa mariin paanaalii keenya har'aa waan yaadne arganneerra jechuu hin dandeenyu. Waan yaadne arganneerra. Galtee hojiidhaaf kan nu ta'u yaada namaa walitti qabanneerra. Namoonni kallattii nu agarsiisaniiru waan hojjechuu qabnu nutti himanii jiru waan ta'eef ani hayyoota irratti argamanii yaada nuu kennanii fi abbootii amantii irratti argamanii yaada nuu kennaniin galatoomaa jechuun barbaada. Galateeffamuus ni qabu. Yaadni keenyas kanuma waan ta'eef galma yaadne sana geenye irrachuu hin danda'amu. Egaa marii paanaalii keenya keessatti rakkinoota jiran irratti fi furmaata akkamiitu jiraachuu qaba kan jedhu irratti kan xiyyeeffanne isa keessaa hanga yoonaa kan iddoo garaagaraa walitti qabanne uummata keessaa haa ta'u miidiyaadhaan wantoota himaman irraa haa ta'u gabaasawwan garaagaraa irraa haa ta'u isa giddu galeessummaadhaan walitti qabnee
gaggabaabsinee kutaa kutaadhaan addaan qoonnee har'a warra marii kanarratti argamanii fi dhiyeessine jechuudha. Isa keessa harki caalu hin beekan jechuu miti namoonni asitti walitti qabaman kun rakkinoota jiran baay'ee isaa kan beekan nu oliyyuu ibsuu kan danda'anidha. Haa ta'u malee namoonni tokko tokko immoo amma sana hubannoo wal fakkaataa qabaachuu dhiisuu danda'u waan ta'eef warri hubannoo qaban hubannoo isaanii kan gabbifatan caalatti akka ta'e ni amanna. Warri immoo hubannoo hin qabne wantoota nu dhiyeessine irratti keessattuu rakkinoota mana kiristaanaa kan keessaa kan alaa kan keessa jennee kutaa sadiin qoonne kanarratti hubannoo gahaa argatan jenneet yaanna jechuudha. Naannaan kolmaa saafee eebbimaan koo galataafee qaaroon kan koo yoo cufaamtee dura kooti mallatteeffamtee. Kiristaanni qorumsa kana darbuudhaaf tokkoffaan kadhannaa eenyumarraayyuu kan eeggamu kadhannaa godhuu qabaatu. Lammaffaan immoo burjaajiis keessaa bahudha. Sooshaal miidiyaatti fayyadamanii namoonni baay'ee waan hin taane barreessaa jiru. Isa laaluu osoo hin ta'in wangeela irratti kanaaf barreeffame maalidha? Amantaan koo maal labsiti? Siyaasa fi amantaa gargar baafachuudha. Siyaasa fi amantaa gargar baasuudha. Amantaa fi aadaa gargar baasuudha. Isaan kanneen gargar baafatanii ejjennoo isaanii mana amantaa ortodoksii irratti cimsanii dhaabanii hanga fuulduraatti deemuudhaaf tokkoffaa kadhannaan cimuu qabaatu. Lammaffaa infoormeeshinii gahaa ta'e qabatanii abbootii gaabbii isaanii wajjin mari'achaa mana isaan amantaa keessa dhaabbatanii jiraachuu. Inni lammaffaan haala yeroo irratti amma wanta dhufee jiru kanaan afaaniin barachuu qabnaadha. Kaayyoon uummanni kaasaa jiru afaan dhagabsaanan akka baratuuf barsiisa afaan Oromootiin isaan barsiisu. Tajaajila qiddaasii afaan Oromootiin isaaniif kennu. Oomishachuudhaaf ijoollee isaanii gara mana amantaa erganii ijoolleen isaanii akka barataniif borummoo rakkina kan akka hiikuudhaaf danda'amu furmaata laachuu danda'u uummanni mataan isaanii jechuudha. Ortodoksiin akkuma addunyaatti iyyuu silmoo uumama isaatti iyyuu qormaata keessa kan inni darbee dhufe gaatii abbaa keenya Agnaatiyoos qulqulluu Giyoorgis namoota qulqulloota fi wareegamtoota hedduu gaafa kaasne hiraarama hedduu keessadha kan isaan darbanii wareegamanii amaamnan samaata malaazii alamoo kaa'oo damoo banta egzaabeerota akkasumoota mariira qulqulloonni wareegamtoonni addunyaa kana tuffatanii bosona galanii addunyaa kana tuffatanii dhiisanii deemanii qofaa jiraachuu jalqabanii dhiiga isaaniitillee kanfalanii sababii maaliitiif sababii amantii kanaatiif jedha kuni waanuma jirudha uumamumaan iyyuu ganamumaan iyyuu qormaata keessadha kan waldaan kun manni amantii kun kan keessa dabarte kun waanuma jirudha egaati immoo ammaan tana rakkinni kun dhibee dhufee yeroo kanatti yeroo isaatis yeroon raajittis hin jira rakkoolee hedduun uumamanii jiru waa baay'ee wanta himuu hin dandeenye amma fakkeenyaaf yeroo kanatti mana amantii keessanatti mana amantii keenyatti akkuma sila PowerPointidhaan barsiisaa Dr. Nahimiin faan agarsiisaa turanii qees badhaasaan faan akkuma agarsiisaa turanii rakkinaalee hedduu jiranii akka kiyyatti externaalii jechuun alaati alaa waggaa jennu akka warra lixaa gaafa jennu they have political interest, social interest, economic interest. Fakkeenyaaf amma yoo laalle maaliif kapitaalizimii uumanii maaliif liberaalizimii uumanii maaliif globalizationii uumanii gaafa jennu in order to overcome overproduction jarri oomisha guddaa oomishu humnaa ol oomisha isaanii kana immoo lafatti kaa'atan hin qaban kana godhachuudhaaf maal barbaadu warroota tokkummaa qaban warroota homogeneity qaban warroota amantii qaban fakkeenyaaf uummata Itoophiyaa kanaa fi uummata warra Arabaa kana traditional religion jedhanii aadaa religion jedhan isaanii akka isaaniitti amantiin illee aadaa keessatti hammatama akka isaaniitti amantoonni immoo akkasiin jennu traditional culture qabu jedhu aadaa duubatti hafoo qabu kanaatiif kun immoo globalizationidhaaf hin ta'u tokkummaadhaaf hin ta'u jedhanii dhiibbaa harka hin beekamne dhiibbaa hedduu harki isaanii dhedheeraadha akkuma beektu waa hedduudha kan isaan irra godhan isaan achi dhufne immoo nuyi immoo akka uummataatti immoo akkuma uummataatti immoo gaafiin qabnu ni jira egaati gaafiin kun ammam gaafii barbaachisaadha kun gaafiin qabu ammam gaafii barbaachisaa ta'uyyuu abbootii keenya dhiifne amantiidhaan wantoonni hin eeyyaman ni jiramuti safuu amantii eegne duudhaa amantii eegne duudhaadhuma Oromootiyyuu eegne safuu Oromootiyyuu eegne akkaataa gaafachuu qabna inumaayyuu humnaa ol tokkummoofne qabsuura cimaadhaan
kadhannaallee ni barbaachisa waan kun argitee amma gaafleessuun barbaachisaadha dhuguma. Kaleessa dheengadda afaan Oromootiin akkasittiin miidiyaan mana amantii anaan as keessumaayyuu as lafa kanatti argame afaan Oromootiin amma man dubbadha kun beekamaadha kuni qabsuura Oromoon keessa darbee amanaan Oromoo tokko keessa darbee as ga'eedha waan guddaa akkuma kanatti ammas immoo amantoonni cimanii qabsuuraan wal dhaggeeffachuudhaan tokkummaa'uudhaan adda addummaa of keessaa cabsanii quba Oromoo wajjiniin quba lallabdoota keenyatti quba abbootii qulqulloota eebbifamoota paapaasoota keenya irratti luboota keenya irratti quba qabuu dhiisanii ilaafilameedhaan wal dhaggeeffatanii kitaabolee adda addaa hiikanii barsiisota leenjisanii luboota leenjisanii daaqonoota leenjisanii achi mana lubummaa Oromiyaatti dhufuudhaaf imala jalqabuu qabuudha malee akkasitti quba walitti qabnee waan gara biraa uumnee wanti nuuf hin jiru amantiinis nuuf hin eeyyamu yaada jedhuun qabadha. Tole egaa rakkinni mana amantaa keessa jiru Oromoo Ortodoksii keessatti jechuudha rakkoo guddaatu jira. Inni kunis immoo kan dura dhufeedha. Kan dura iddisaa gadi fagaateedha. Kana keessatti immoo rakkoon tajaajila kanarra ga'aa jiru yookaan immoo namoota afaan kanaan haasa'anii tajaajilaman hanqinni jiraachuu isaatiin namooti baay'een gara amantaa isaanii irraati deemaa jiru waan ta'eedhaaf gara amantaa isaanii dhiisaa jiru. Furmaanni isaa baqachuu miti. Mana amantaa kana keessas gallee nuti sitti siqnee mana amantaa kana keessatti maal hojjechuun qaba manni amantaa kun kan kooti manni amantaa kun na ilaallata kan kooti jennee yaaduu qabna akka qaama lammaffaatti ilaaluu qabnu mana amantaa kana kan kooti jennee keessa gallee tajaajiluu qabna dirqamni kunis nurra jira jedhee yaada. Oromoota gidduutti amantiin kun kan saba akkanaati kan saba akkasiiti kan jedhanii ol oofan jiru jechuudha. Inni kun akkasitti otoo hin taane amantiin kan dhuunfaati jechuudha. Amantiin dhuunfaan kun amantiin kan saba kamiyyuu miti jechuudha. Amantiin kun ani laphee koo keessatti fudhadhee kan ittiin hin jiraadhu durmaatii irra yoon dhaleeyyuu ammoo erginaa galee amantii kana ittiin jiraadha argiin ta'eeti amantiin kun saba kanaati kan jedhamu hin jiru jechuudha. Bara 451 rakkoon mana kiristaanaa mudatee ture. Mana kiristaanaa rakkoon wayita sana mudate bakka lamatti akka isheen adda baatuuf taasisee ture. Fakkeenya sana dura kanneen akka Nisxiroos turanii akkana akka mooyyuu kan ilmi uumamaadha kan jedhu faan ni turanii kanneen wayita turan sana manni kiristaanaa marii gaggeessuudhaan dogmaa irratti hundaa'uudhaan mormitoota yookaan immoo shakkitoota mo'atti ture. Bara 451tti garuu rakkoo guddaa tokkotu uumame. Birkiyaa nama jedhamtutu sirna manoksee fudhattee otoo jirtu isa sana dhiistee Marqiyaanitti heerumte. Marqiyaan kun mootii warra Roomaati. Isheen illee gara mootota warra Roomaa gortee michummaa mootota warra Roomaa horachuudhaaf isatti heerumte. Erga isatti heerumtee booda Awuxaaqii fi Nisxiroos Liyoon faan mormiin isaan fidatanii dhufan sana deeggarteetu dogmaan mana kiristaanaa akka cabu goote. Manni kiristaanaa sababa saniin bakka lamatti adda baate mana kiristaanaa dhihaatii fi mana kiristaanaa bahaa jedhamte jechuudha. Rakkoon wayita ammaa mana kiristaanaa keenya mudataa jirurre kan duraatirra kan ammaatirra ulfaatadha jechuun nan danda'a amma wanti jiru kun. Sababni isaa rakkoon jiru sochii siyaasatiin kan walitti hidhate fa'aatu jira. Sochii siyaasatiin wanti walitti hidhatame kuni manni kiristaanaa qofti abbootiin mana kiristaanaa qofti sinodoosii qofti wanta furuu danda'u miti. Kuni gamtoomuu uummataa gaafata. Uummanni immoo sa'aatii kanatti miiraan guutamee namoota akkasii namoota gocha badii mana amantaa irratti dubbatan sana yookaan immoo mana amantaa balaaleffatan sana dhiibuudhaan miti baay'ee. Hanqina hubannoo waan qabaniif obsanii darbuudhaan namoota tana barsiisuu danda'uun iyyuu uummata keenya irra hin jira. Inni biraan immoo iyyuu gurmaa'anii rakkoo amma amantootatti dhufaa jiru kan qolachuu danda'u qabu. Inni kunis hafuuraanii malee fooniin miti. Namni akkamitti hafuuraan qolachuu danda'a? Kadhannaa taasisuudhaan. Mooyyuu sooma gochuudhaan sagadaan namni kamiyyuu mana isaa keessatti waa'ee amantaa jilbeeffatee kadhachuu danda'u qaba dhuguma. Uummanni keenya karaa kanaan namoota sanallee mooyyuu firummaadhaan itti dhiyeenyaan hubachiisuu danda'uudhaan malee wanti dhiigaa fi fooniin ta'u takkaallee hin jiru. Abbootiin kan nu barsiisanii amantaa jiraachuudhaan malee waan biraatiin miti. Nutis amantaa baranne kana jiraachuudhaan malee warreen mormitoota sana qaamaan mormuudhaan miti. Dhumarratti immoo yaada furmaataa jedhanii kanan teechisu bara riformeeshiniin uumamutti
warra Kaatolikii Roomaa kaawuntar riiformeeshin wanta jedhamu wayii koree dhaabbatanii turan. Kaawuntar riiformeeshiniin suni bu'aa sadiifi. Inni jalqabaati jijjiirama mana amantaa Kaatolikii Roomaa keessatti fiduuf ture. Inni lammaffaan immoo dhiibbaa shakkitootaan irra ga'u dandamachuudhaa fi walumaa galatti sadaffaan to'achuu ture. Amma manni kiristaanaa keenya immoo yeroo rakkoo kanatti mana kiristaanaatti irra rakkoo gahu kana koree akka guutuu biyyaatitti uummata keessaa walitti ba'e rakkoo mana kiristaanaa fi rakkoo uummataa hubachuu kan danda'u gama lamaaniinuu kana yoo jedhu mana amantaa keessallee rakkoowwan sirna durii leellisan waan jiraniif jechuudha. Ammallee immoo namni Oromoo Ortodoksii irratti immoo gama hin beekamne tokkoon dhiibbaa taasisaa jiru waan jiruu fi walumaa galatti koree waan kana deebisuu fi uummata keenya jajjabeessuu danda'ullee dhaabbachuun barbaachisaadha jedhee tanan yaada. Rakkoo mana amantaa furuudhaaf jalqaba hundumti keenya iyyuu kiristaana fakkaannee deddeebi'uun gahee guddaa qaba. Maaliif namni kiristaanummaan galeef jalqabuma irratti iyyuu rakkoon hin jiraatu jechuu miti. Maaliif daandii kiristaanaa keessatti immoo qormaan hin baay'ata. Daabiloos nu qora. Waan qulqullummaa waan qabuuf nu gufachiisuu barbaada jechuudha. Kanaaf namoota keessa bulee immoo daabiloos walitti qabaminsa keenya yookaan immoo akka nuti abdii mana amantaa irraa kutannu baay'ee ni barbaada waan ta'eef qorumsa nutti baay'isa. Rakkoo kanaatiif immoo hordoftoonni gadi taa'anii mari'atanii of ilaalanii akkamitti akka deemuu irra jiraatu akkamitti immoo akka socho'uu irra jiraatu sirriitti haala murtaa'ee ta'e tokkoon haala gaarii ta'e tokkootiin mari'atanii waan tokko fiduun baay'ee barbaachisaadha namana. Harargee hubadeera harkisaan afaraara gaarri kan koo dirree taa'ee situ dursee anaaf ba'ee. Marii paanaalii keenya irraa kanarraati yaada arganne kana qaaccessine abbootii amantaadhaaf mana kiristaanaaf inni dhiyeessina. Amma waan amma uummanni kaasaa jiru kana uummatatu iyyatee fudhachuu qabayyuun turre. Caasaan mana kiristaanaa bataskaanni abbootiin keenya olaanoon rakkina uummataa kana laphee isaa keessaa waan inni amma gaddee kaasu kana beekanii hojjetanii fi gammachiisanii bataskaana kanatti madaqsu akka inni ititu akka inni bataskaana isaatti jabaatu gochuun itti gaafatamummaa mana kiristaanaa ture. Amma har'aatti garuu yoon argita ta'e kun akkuma kana waldaatu ofiisaan dhaabatee gaaffii gaafata. Namatu ofiisaan gurmaa'ee gaaffii gaafata. Ituu namni gurmaa'ee gaaffii hin gaafatin waldaanis immoo ituu gurmaa'ee rakkoo kana hiikuudhaaf ittiin galin bataskaanni beektee hojjechuun kan irra turte har'a ijoolleen mana kiristaanaadha akka kanatti uummataa fi quuqamanii kana gochaa jiru. Egaa ani maal jechuun barbaada akkan qaama mana kiristaanaa hojjetaa mana kiristaanaa akkan ta'ee jirutti maal jechuun barbaada abbootiin keenya waan kana ofitti qabanii ilaalanii wanta amma uummanni kaasu kana qaacessineen dhiyeessina waan nuyi dhiyeessinu kana irratti yoo hojjetamuudhaa baate egeree mana kiristaanaa keenyaaf gaarii waan hin taaneef egeree mana kiristaanaa keenya tolchuudhaa fi abbootiin keenya kun gahee isaanii bahuu qabu manni kiristaanaa gahee ishee bahuu qabdi kan jedhuun ergaa dabarsuu barbaada. Wal dhageettiin barbaachisaadha. Yoo waliin dhageenye tokko daarii sanarra dhaabatee hin waca tokko gamana dhaabatee hin waca manni amantaa seera mataa ishiitii qabdi abbootaan durfamti isinodoosiitu kana murtee hundumaa laata hundumtuu akkatti fakkaatetti akka ofii barbaadutti siyaasa ordofuun yookaan immoo saba keessaa dhalatte bakka bu'e yookaan immoo fakkaate yaaduma mataa isaaniitti dhaga'ame tokkoo fi akkaataa ofii isaaniitiin barbaadutti deemamaa jira jechuudha. Kanaaf manni amantaarraa kan eegamu tokkoffaa olaantummaa mana amantaa bakka hundumartiyyuu kabachiisu yaadonni darban martiyyuu immoo akkaataa manni amantaa walgeessee mari'attee murtoo dabarfatteetiin deemamuu akka qabu olaantummaa manni amantaa keessumattiyyuu gahee guddaa qaba jechuudha. Maaliif nuti mana amantaa fakkaanna. Manni amantaa kufti taanaan dadhabbi taanaan akkasuma hordoftoonni wajjin kufuu dadhabu waan ta'eef ciminni manni amantaa baay'ee murteessaadha. Yaadonni dhuunfaa kan waltaa hin taane yookaan immoo seera dogmaaf qanoonaa kan wajjirratti bu'uuraan godhanne yaadonni dhuunfaa bakkee garaagaraatti calaqqifamaa jiru. Murtoonni nama dhuunfaatti har'a kan lafarra bu'aa jiru. Kanaaf mana amantaarraa tokkummaan barbaachisaa
murtuu cimaalli dabarsuutu irraa eegama. Yaadota uummataas immoo dhaggeeffachuutu irraa eegama. Isoo qofa immoo otoo hin ta'in immoo addunyaan kun maal fakkaachaa jirtu. Hordoftoonni immoo akkamitti akka deemaa irra jiraatu. Sirriitti gadi xiinxalaa guddaa gaafata jechuudha. Kana yeroo hin jedhu kaleessa miliyoona 50-60 turre har'a lakkoofsi kun hin jiru. Hordoftoonni badaa jiru. Manni amantaa yaada maaltu jira jettee gadi buutee dhaggeeffachaa hin jirtu yeroo ammaa kanatti guutumaan guututti jechuun hin danda'amu. Yaada namoota 2 fi namoota 3tu kan dhagahamaa jiru. Kun immoo kufaatii mana amantaatiif yookiin immoo hordoftoonni bakkee garaagaraatti akka harcaaniif, akka amantaa isaanii jijjiiraniif, akka kirii isaanii kutaniif keessumatti iyyuu harka irraa nyaatanii dhuganitti deebi'anii diina kan akka ta'an kan taasise rakkoo mana amantaati jechuudha. Manni amantaa dhaabbattee of ilaaluu qabdi. Fakkeenya sitti hima. Namoota 12 turre hiriyoonni koo hordofaa mana amantaa kana kan turan ortodoksii kan ta'an. Namoota 12 keessaa namni tokko hin jiru har'a. Sababa maaliitiin? Sababa afaaniitiin. Kaleessa hordofaa mana amantaa kana turan har'a immoo diinota ta'anii jiran. Wanti waggaa 2-3 keessatti mul'ataa ture isaanitti illee abdii horee ture. Keessumatti sirni galatoo afaan Oromoon eegaluusaa baay'ee kaka'umsa guddaa itti uumee jira. Osoo kana beeknee deemnee maal qaba hanga jedhamutti gahaa jiru jechuudha. Kanaaf manni amantaa rakkoo hordoftoota ishii keessa jiru dhaggeeffachuutu irra jiraata. Akkuma guutuu Oromiyaa osoo hin ta'in akka guutuu Itoophiyaatti iyyuu uummanni afaan dhagahuun barumsa isaa barachuu qabaata. Uummanni afaan dhagahuun barumsa baratee gaafa hubate cubbuu kamirrayyuu hin deebi'a. Uummanni osoo hin baratin wangeellee Phaawulos kan nutti hime sagalee gaarii kan dabarsu miilli keessan kan eebbifameedha jedha. Eebba san argachuudhaaf dhaqee uummanni afaan dhagahuun barachuu qabaata. Kanaadhaaf manni amantaa caasaa qabdu hunda isaatti fayyadamtee rakkina amma jiru kana hiikuudhaaf hanga dakaatitti uummata mariisisuun tokko barsiisuun lammaffaadha. Sadaffaa manni abbootiin mana amantaa hoogganan ejjennoo qabaachuu qabaatu. Ejjennoon suni maalidhaa? Dhimma mana amantaatiin wal qabatee jira, dhimma ijoollee isheetiin wal qabatee jiru karaa kamiin eeguu akka danda'an isarratti hojjechuu qaban kan hin taane taanaan rakkinni amma jiru kun itti fufaa deema jechuudha.